Tolee, akkam jirtu. Paartii lammaffaa keemistrii kutaa 1.3 early experiments to characterize the atoms. Early experiment amaloota atomii kan jiruun walitti hibnee jira. At the end of this section, you will be able to discuss discovery of the electron, discuss guduu qabdan argama elektiroonidha. Akkasumas amala cathode ray, define term radioactivity, and radioactive decay, radioisotope isaan galallee define godhuu danda'u. Describe the common type of radioactivity emission. Common type gosoota radioactivity emission isaa sanis wajjin ilaallaa jechuudha. Illustrate the alpha scattering experiment in the summarize and interpret the major contribution of experiments of Thomas Millikan, Rutherford concerned atomic structure isaan kana dhumarratti mata duree kana jalatti beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Discovery of electron. Electron akkamitti argame bal'ina wajji ilaallaa jechuudha. How were electrons discovered? Electron akkamitti argame? Eenyuun argame? Are cathode ray visible by the naked eye? Ija keenya qullaadhaan cathode ray ni argama. Isa kan hunda as jalatti wajji ilaallaa jechuudha. Maal jaa? The historical note. J.J. Thomson 1856 to 1914 was a British physicist and the Nobel laureate. J.J. Thomson bara 1856 hanga 1940tti nama jiraate. Inni akkasumas fiizistii warra British Nobela illee kan injifachuu danda'e jechuudha. Sir Joseph John Thomas was born near Manchester, England, and educated at Ounce College, now part of Victoria University of Manchester, in the Trinity College, University of Cambridge. Sir J.J. Thomson jechuun Joseph John Thomson namni jedhamu Manchesteritti dhalate, Manchester England keessatti argama. Inni barnoota saadaa kolleejjii Ounce jaamtu yeroo ammaa kana immoo Victorian University tajaamtu Manchester keessatti argamtutti barate jechuudha. Trinity College University Cambridge barate. At Cambridge he taught mathematics and physics. Served as Cavendish Professor of Experimental Physics. Was 1908 to 40 Master of Trinity College. Inni barate mathematics fi physicsdha. Akkasumas profeesara ta'uudhaan kan tajaajilaa ture. Bara 1918 hanga 40 immoo maastara ta'uudhaan Trinity College keessatti tajaajilaa ture jechuudha. Thomson's work on cathode ray led to the discovery of the electron in 1897. Bara 1997 Thomson cathode rayidhaan electron argachuu danda'e jechuudha. His later work with positive ions beam led to method of separating atom in the molecule by mass in the discover neon. Inni kan hojjete atomii fi molecuulii maasii isaaniitiin adda baasuudhaan akkasumas neon atomii garee periodikii irratti 14ffaatti argamtu isii kan argate jechuudha. Malli inni hojjeteen atomii fi molecuulii maasiidhaan adda baasuudhaan jechuudha. Thomson was awarded Nobel Prize in Physics in 1906 and was knighted in 1908. Inni akkasumas Nobel Prize Physics bara 1906 badhaafamee ture. Akkasumas goota bara 1908 goota jaamee kan beekame jechuudha. Eenyu? Cathode ray in discharge tube. Cathode ray discharge tube keessatti discharge tubein evacuate ta'uu qaba jechuun
qilleensi irraa bu'u qaba. Eeriin san booda eega irraa bu'ee booda vaakuumii eega qabaanne kaatoreen kaatoodii fi aanodii qaba. San booda paawar soorsii ni qabna. High voltage 10 kV irraa hanga 20 kV itti voltii goonaa jechuudha. High voltii san booda irra vaakuumii eegatee kaatoreen high voltiitti ibsinaa jechuudha. Ree high voltii eegatti ibsine booda irra pireejarri immoo ni xiqqaata. Duwwaa takka millimeetira merkuriidhaan ni xiqqaata jechuudha. Kana jechuun vaakuumii ta'ee jira jechuudha. San booda kaatoreen eegatti ree itti ibsine booda irra ni maal ta'a? Ni uumama, ni ifa jechuudha. Akkuma agartanitti kaatoreen istireet laayinii ifa jechuudha. Kaatoodii irraa ka'ee gara aanodii. San booda kaatoreen amalli isaadha. Kaatoree propertiin kaatoree travel in straight line deema. Straight line deemuu isaa kana yeroon fi objektii iddoo keenye maali shaadoo qaba jechuudha. Shaadoo jechuun ni gaddaawaa. Kana jechuun kaatoreen straight line deemuu isaa agarsiisa. Kaatorrees consist of negative charge particle. Negative charge particle qaba. Negative charge particle qabaachuu isaa kana wanni beenyuun pileetii negatiivaa fi poozitiiva qabu. Yeroo inni fi itti finne gara inni fi poozitiivatti gajjallataa jechuudha. Kana jechuun negatiivaa fi poozitiivni wal harkisaa yeroo kana negatiiva qabaachuu isaa beenya jechuudha. Cathode rays are deflected by the magnetic field. Magnetic fieldiidhaan kaatoreen maal ta'a ni harkifata gara magneetii yeroo kana ol jallataa jechuudha. Cathode rays produce X-ray. Kaatoreen X-ray keessatti illee ni fayyadamna jechuudha. X-ray uumaa. Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of light. In the hence passes kinetic energy. Kaatoreen high speediidhaan deemaa jechuudha. High speediin isaadha immoo high speedii laayitiitii wajjin walqixa. High speediin isaadha immoo high speedii laayitiitii wajjin walqixa. Yeroo kana penduwiliitu uumamaa jechuudha. Penduwil jechuun paartikiliitu jira jechuudha as keessa. Cathode rays. Cathode rays maali? One of the first experiments on subatomic particle was carried out by English physicist J.J. Thomson. Jalqaba eksperimentiin subatomic particle irratti kan hojjetame eenyuuni? Fiizistii J.J. Thomson jedhamuun bara 1997 kan hojjetame jechuudha. Shows an experimental apparatus. Shows an experimental apparatus similar the one used by Thomson. Experimental apparatus kun akka agarsiisutti J.J. Thomsonitu fayyadamee jechuudha. Apparatus siin gadi kana. In this apparatus, two electrodes from a high voltage source are sealed into the glass tube from which the air has been evacuated. Apparatusii kana keessatti elektiroodii lama kanii fi high voltage qabu jira. Gilaasii kana keessa jechuudha. Inni kun aeriin irraa ba'a. Qilleensi aeriin eega irraa ba'ee booda kanii fi irratti ta'uudha jechuudha. Amma akkuma asirratti mul'atu kanatti gilaas tiyuubii jira. Gilaas tiyuubiin kun kana keessaa aeriin maaltu qaba? Ba'uu qaba. San booda tiyuubiin kun maal ta'a? Vaakuumii ta'a jechuudha. Banaa ta'a. Duwwaa jechuudha. Kanii fi qilleensi illee keessa hin jirre. San booda irra high voltage kaarentii finnee apply irra goona. Yeroo kana
akka jejjii Thomson dhiyeessitti the negative electrode is called cathode. Negative electrode maal jennaani? Cathode. Positive iyyoo anode dha jechuudha. When high voltage current are turned on, the glass tube emit greenish yellow. Yeroon fi high voltage current irratti gaddisne tuubiin san kirara kana maal gooti? Emit gooti jechuudha. Kirara kana gaddifti. Experiments showed that this greenish light is caused by interaction of the glass with cathode ray, which are rays that originated from cathode. Experimentiin kun akka agarsiisutti sababni halluun ifti halluu kana qabu argamuu danda'een sababa maaliiti? Gilaasii fi cathode rayin interaction walitti dhufuudhaan jechuudha. Yeroon fi isaa walitti interact ta'an greenish lightiin maal ta'a? Mul'ata jechuudha. Sababa gilaasii kanaa fi cathode negatiiviin kun yeroon fi interact wal godhan greenish yellowin maal ta'a? Greenish lightiin originate ta'a jechuudha. Yeroo kana cathode ray which are rays that originate from cathode ray. Carallaan kun eenyurraa maddee? Cathode ray dha jechuudha. After cathode rays leave the negative electrode, they move toward the anode where some ray pass through hole to form beam. Kana jechuun cathode ray negatiiva kanarraa eeganii fi ifaan eeganii fi deeme ifti eeganii fi greenish lightiin kun eeganii fi originate booda maaltu asitti argama? Uraa xiqqoo takkaatu asitti argamaa jechuudha. Hoolii kana keessa maaltu bira? Direct isarraa ka'ee deema inni lightiin cathode irraa ka'a. Cathode irraa ka'ee san boodarra gilaasii kana keessatti greenish lightii uuma. Eegume boodarra uraa xiqqoo takkaatu asitti mul'ata. Uraan xiqqoon hooliin tun hoolii tana keessa maaltu ba'a? Biimii kanaa ba'a jechuudha. Biimii kanaa ba'a. Biimiin kun yeroo ba'e inni maali? Cathode dha jechuudha. Cathodiin kun yeroo inni fi ba'e chaarjii katee pileetii lamaa jira. Gubbaa fi jalaan. Isaan lamaan kun tokko positiiva anodii tokko immoo negatiiv cathode dha jechuudha. Tokko negatiiva tokko positiiva. Yeroo kana biimiin kun maal ta'a? Karaa positiivatti gad jallata. Yeroo kana maal agarsiisa? Amma positiiv chaarjii fi positiiv chaarjii, negatiiv chaarjii fi negatiiv chaarjiin chaarjii wal fakkaatu maal wal godhanii riipileey wal godhan wal dhiiban jechuudha malee wal hin harkisan. Negatiiv chaarjii fi positiiv chaarjiin ammoo wal harkisan jechuudha oppoositiin. Yeroo kana biimiin kun kadeemu kun ifti cathode as keessaa gilaasii kanarraa ba'ee hooliidhaan biimtee akka deemu kun yeroon fi garanii fi pilaas chaarjitti gad jallatee maal agarsiisa? Gara pilaasiidhaan harkifamee jira jechuudha. Yeroo kana oppoosiit chaarjii jira. Oppoosiit chaarjiin kun jiraachuudhaaf eega pileetiin kun positiiv chaarjii ta'e inni immoo negatiiv chaarjii ta'a jechuudha. Biimiin negatiiv chaarjiidha jechuudha. This beam bend away from negative charge plate toward positive charge plate. Biimiin san bindi haa ta'u negative charge irraa fagaatee garaniif positive chargetti gadoo bindi ta'a jechuudha jallata. Show similar experiments in which cathode ray are seen to bend when the magnet is brought toward them. Yeroo fi magneetii itti dhiyeessine biimiin san maal ta'a? Ni jallata jechuudha. Cathode ray san akka laallutti magneetii yeroo fi itti dhiyeessine ni jallata. Amma akkuma asirra mul'atutti maaltu jiraas? Cathode ray jira. Cathode rayin kun kan deemu mirgarraa gara bitaatti deema. Ni mul'ata asirratti biica giriin as keessa jiru kana isarra
mirgarraa gara bitaatti deemaa jechuudha. Yeroo kana maagneetiin saawuziin noorzii qaba. Saawuzii kana yeroo itti dhiyeessine maal ta'a? Gatootti jallataa jechuudha. Gatitti jallataa. Yeroon fi noorzii maagneetii yeroon itti dhiyeessine immoo irraa ol jallataa, irraa awwayitaa jechuudha. Yeroo kana maal ta'uu agarsiisa? Thomas showed that characteristics of cathode ray are independent of the material makeup of cathode. Kun maal agarsiisa? Amalli kaatoodee irraa meeshaa inni irraa hojjetamu san irratti maateriyaala kaatoodeen irraa hojjetu irratti hin hirkatu jechuudha. Cathode rayin independentidha, irratti hin hirkatu. Maateriyaala cathode rayin irraa makeup san irratti. From such evidence, he concluded that cathode ray consists of a beam of negatively charged particle called electron. In the electron are constituent of all matter. Inni akkasumatti maal argate? Maal jee murteesse? Biimiin sana negatiif chaarjii qabaachuusaa, paartikilii negatiif chaarjii qabaachuusaa murteesse. Negatiif chaarjii kan qabu eenyu? Elektirooniidha jechuudha. Elektirooniin akkatti argate jechuudha. Zaat elektirooniin san maatarii hunda keessatti argamaa jechuudha. Amma akkuma asirra mul'atutti the cathode ray beam travel from right to left. Mirgaa gara bitaatti deema. It is visible where it is told on zinc sulfide screen. Inni maali? Ni mul'ata jechuudha. Asirratti immoo maal ta'e mul'ata? Green light ta'e mul'ata jechuudha. Ijaan ni mul'ata jechuudha asirratti. The beam negative particle bend toward the south pole magnet is brought toward it. Yeroon fi saawuzii poolii yeroon ifitti dhiyeessine maal ta'a? Itti gajjallataa jechuudha. Biimiin kun itti gajjallataa. When magnet turn around, yeroon fi maagneetii jijjiirree noorzii itti qabne biimiin maal ta'a? Opposite direction deemarraa fagaata. By measuring the amount of deflection of a cathode ray beam in the magnetic field known strings. Yeroon fi deflection isaa cathode ray isa kana measure goonu elektirikii fi magnetic fieldiidhaan maal ni beekama? Stringii ta'uu isaa beenyaa jechuudha. Yeroon fi measure goone amountii deflection isaadha. Yeroon fi cathode ray deflection isaa kana measure goone elektirikii fi magnetic fieldiidhaan maal ta'uu isaa beenyaa? Strings ta'uu isaa beenyaa jechuudha. Thomas was able to calculate ratio of mass of an electron mass to its charge. Thomas akkasumas ratio mass electron mass an electron to charge isa kana calculate godhuu herreguu danda'e jireenya Thomas. The number he came up with minus 5.686 times 10 to the power of minus 12 kilogram per coulomb. Inni numberidhaan harkate mass electron ratio charge kana minus 5.686 times 10 to the power of minus 12 kilogram per coulomb harkate jechuudha. Harkatu malee, however, he couldn't obtain either mass or the charge separate. Mass charge fi chargii adda baasee harkachuu hin dandeenye jechuudha. Inni mass electron per chargii harkate malee isaan lachuu chargii electroniis mass electroniis adda baasee harkachuu hin dandeenye jechuudha. In 1909, Roberto Millikan
An American physicist measure the charge of the electron by measuring the effect of the electrical field on rate at which charged oil drop fell under the influence of gravity. Fiizistii biyya Ameerikaa kan ta'e Roobeert Miliikan kan jedhamu chaarjii elektiroonii meetir godhee harkachuu danda'ee jira. Meetir godhee harkachuu danda'ee jira jechuudha. Akkamitti harkachuu danda'e? Oil drooppii chaarjii oil drooppii yeroo inni dhiibbaa giraafiitiitiin dhiibbaa harkisa lafaatiin yeroo isiin droop taatu xap jettee gabbuu jirtu sanii maal godhee meetir godhee jechuudha. Kan oil drop experiment JJ Thomson electron charge maasii argate kun cathode ray tube jedhama jechuudha. Thomson atomic modeliiti. Milkanas immoo charge electronii argate jechuudha. Charge electronii kana drop oilii drop godhuudhaan zayita drop godhuudhaan argate isa kana akkamitti argachuu danda'e? Yeroonii fi charge kana meeqa argate? Charge on electroniin takka tuqaa 6 times 10 the power of minus 19 coulomb argate. Kana immoo akkamitti argachuu danda'e? Waan jirurratti ammas atomaayizara kana yeroonii fi akkasi qabu chaarjiin zayitii asiin ni facaasan booda drop ta'a jechuudha. Akkanii fi drop ta'ee gara lafaatiin kun godhu gravitational force jira. Akkasumas electrostatic force fi viscous drag forcein akka isaan ol harkifatan taasisaa jechuudha. Yeroo kana maayikiroomeetiraan yookaan maayikirooskooppii yeroonii fi meejir goonu X-reetti gaddisuudhaan X-ree keessa dabraa jechuudha droopiin. Tokko tokkoon X-ree keessa dabruu maal ta'a? Ionized ta'a droopiin san ni chaarjawaa jechuudha. Yeroo kana charged oil drop jennaan jechuudha. As immoo volteejii jira. Volteejiin kun chaarjoonni san akkanii fi isaan ol deebi'an godhaa jechuudha. Akka isaan ol saabaman godhaa jechuudha. Amma tokko tokkoon drooppii san ni chaarjaa. Tokko tokko drooppii chaarjee baay'isuu chaarjii elektirooniiti. Yeroo kana inni takka 2-3 itti fufaa. Chaarjii elektiroonii immoo takka tuqaa 6 duwwaa 2 times 10 power of minus 19 coulombii. Yeroo kana chaarjii maasii chaarjii elektiroonii yeroo chaarjii maasii yeroo goonu chaarjii of elektiroonii argannaa jechuudha. Mass of electron hirkannaa jechuudha. Meejor godhee harkachuu danda'e. Based on careful experiment Millikan established the charge on an electron minus 1.602 times 10 the power of minus 919 coulomb. Maal harkatee charge electronii minus takka tuqaa 602 baay'isuu the power of minus 19 coulomb harkatee jechuudha. He uses this value kana fayyadamuudhaan Thomas mass charge ratio calculate electron mass to be 9.09 times 10 the power of minus 71 kilogram. Kana fayyadamuudhaan value isaa kana fayyadamuudhaan maal harkachuu danda'e? Chaarjii harkachuu danda'e jechuudha. Chaarjii elektiroonii akkamitti harkate? Amma Toomaas maal harkate? Mass electron over charge of electroniin wal qixa ni ta'a minus 5.686 times 10 the power of minus 12 kilogram per coulomb harkate. Yeroo kana Rooberto Milkan ammoo chaarjii elektiroonii minus 1.602 times 10 the power of minus 19 coulomb harkate. Amma yeroo kana maasiin amma isa kanaas harkanne maasii elektiroonii yoo qofa ni qabna hin qabnu. Maal qabna? Chaarjii elektiroonii ni qabna. Maas elektiroon par chaarjii ni qabna. Garuu immoo maasii qofatti hin qabnu. Kan harkachuudhaaf akkamitti dandeenya? Mass of electron over
charge electron meeqa minus 1.602 times 10 the power of minus 19 coulomb. Mass electron over charge electron wal qixani ta'a meeqa inni minus 5.686 times 10 the power of minus 12 jennee jirra. San booda amma nuti wanni nuti asii fudhannu wal qixa jennee chaarjiin keenya jala jira, maasiin keenya gubbaa jira. Isaan kun lamaan ammoo walirratti meeqa minus 5.686 times 10 the power of minus 12 kilogram per coulomb. Per coulomb jechuun wal qixani ta'a 1 over coulomb jechuudha. Yeroo kana over 1 goone amma inni minus 5.686 times 10 the power of minus 12 per coulomb jechuun jalarra lakkoofsota takka jira takka godhanne yeroo kana cross baay'ifnaa jechuudha. Eenyu wajjin isa kana wajjin yeroo cross baay'ifnu inni kun isa kana wajjin wal baay'isaa, inni kun isa kana wajjin wal baay'isaa, inni kun isa kana wajjin wal baay'isaa jechuudha. Cross 1 times mass of electron equal to minus 1.602 times 10 the power of minus 19 kilogram baay'isuu minus 5.686 times 10 the power of minus 12 kilogram per coulomb. Amma yeroo kana baay'isuu irratti minus fi minus ni wal dhaamsaa. San booda coulombiin as jirtuu fi coulombiin as jiru asitti 1 kilograama miti coulombiidha. Coulombii fi coulombiin wal dhaamsaa. Akka seera maasitti maas isa kanaas waliin baay'ifnaa meeqa ta'a 9.109 ta'a. Inni kun lamaa yeroo waliin baay'ifne times 10 san booda ka gubbaa immoo minus 12 ida'uu minus 19 meeqa ta'a minus 30 takka ta'a jechuudha. Coulombii fi coulombii waliin dhaame meeqa hafe kiilogiraamaa tofaa jechuudha. Maasii akkasitti arganna. Maasii meeqa argannee mass of electronii wal qixani ta'a 9.109 times 10 the power of minus 31 kilogram argannee jira. Charge electronii minus 1.602 times 10 the power of minus 19 coulomb. Charging coulombiin ta'a waan ta'eef isaan lamaan kan argannee jechuudha. Isa kana harkatee eenyu milikaan isaan lamaan kan ammoo walirratti isaan kan lamaan kana walirratti yeroo takkatti harkatee immoo jeejetumsan jechuudha. 1.3.2 radioactivity in the discovery of the nucleus. Radioactivity fi argama nucleusii maal akka ta'e hojii ilaallaa. Asitti dabruu duratti wanta takka activity tokko bira dabarree how electroniin akkamitti argame? Electroniin akkamitti argame? Kaatoodii fayyadamuudhaan ifti gilaasii keessa yeroo deemu ifti gilaasii keessatti mul'ate. Sababa maaliitiin elektiroodii irraa kan maddeen eega maddee booda kaatoodiidha ta'uu beenye jechuudha. Kaatoodiin kun immoo chaarjii isaadhaa akkam akka ta'e immoo qabeenye hoolii takka keessa dabaruudhaan biimiin garanii fi poozitiif chaarjiitti yeroo jallatu
negatiif chaarjii qabaachuu isaa beekna jechuudha. Chaarjiin oppozitii wal harkisa waan ta'eef. Akkasumatti elektirooniin argamuu danda'a jechuudha. Eenyuun J.J. Thomsoniin. Kana bal'inaan ilaallee jirra. Are cathode ray visible to naked eye? Yes. Green light jechuudha. Greenish light. Activity 1.6 describe property of cathode ray. Cathode ray is straight line. Akkasumas negative cathode, negative electrode, straight dha cathode ray. Akkasumas positive charge dha. Left to right deema. Kana jechuun amalli isaa. Which ray are used to see whether bone are broken or not? Mana yaalatti lafeen takka cabxee yookaan ammoo hin cabne jechuudhaan ray kamiin ilaalla? X-ray dha jechuudha. Radioactivity or radioactive decay. Radioactivity yookaan radioactive decay jechuun maal jechuudha? Is the spontaneous emission of particle in the or radiation from unstable nuclei of certain atoms such as uranium and radium. Radioactive decay jechuun maal jechuudha? Decay jechuun bosobosuu jechuudha. As keessatti immoo bosobosuu jechuu miti. Decay jechuun paartikiliin kun ni jira. Caljeetuma osoo fi wanni takka itti hin buune maal ta'a? Paartikiloota isaa firraa gaddisa. Discharge godha. Emission godha jechuudha. Osoo fi wanni takka itti hin buune maal godha? Emission godha jechuudha. Paartikiloota isaa kana. Isaan kun eenyu faadha? Atoomoota akka yuuraaniyeemii fi raadiyeemii jechuudha. Isaan kun lamaan spontaneously emission godhan jechuudha paartikiloota isaanii. Kana jechuun radioactive decay jechuun lose weight of them. Weight isaaniidha warroota lose godhanii jechuudha. Malee warra bosobosanii jechuu miti. Warroota weight isaanii lose godhan emission godhanii ofirraa baasuudhaan. Shortly after discovery of radioactivity. Eeganii fi radioactivity kun argame 3 type of ray were identified in emission from radioactive substance. Radioactive substanceota amma substancein maal godha? Radiationii ifaa carallaa maal godha? Emission godhan jenne. Yeroo inni emission godhu kanatti maaltu argame? Ray sadii gosoota ray sadiitu adda ba'ee jira jechuudha. Yeroonii fi substancein baasuuf irraa emission yeroo godhu gosoota ray sadiitu ba'e. Gosoonni ray sadeen san eenyu faadha? Two are deflected by opposite charge plate, metal plate. Metal plateidhaan opposite karaa waliin faallaa maal godhe? Kaniifi deflected ta'e. Kaniifi jallatee jira jechuudha. Amma akkuma asirra mul'atutti. Amma radioactivity substance jira. Akkasumas plate metalii kaniifi positive qabuu fi plate metal kaniifi negative qabu jira jechuudha. Yeroonii fi asii gaddisnu biimiin karaa maaliif jallataa? Oggota gara alfaa directii deemaa gara beetaa gara negatiivaa gara positiivaa directii jallataa jechuudha. Yeroo kana asirratti tuurayin ammaan tana ifni lama gama oppositii metal plate kanatti jallatee jiru. Chaarjii metalitti jallate. Tokko gara alfaarratti akkuma ilaallee jirutti tokko immoo gad jallatee tokko ol jallatee jechuudha. Alpha rayin consist of positive charge particle called alpha particle. Amma akkuma asirra mul'atutti
alfaa paartikiliin poozitiif chaarjii qabaa jee. Maaliif poozitiif chaarjii qabaate? Sababa meetaal pileetii negatiif qabutti biindi ta'e difleekted ta'e biindi ta'eef jechuudha. Kana jechuun chaarjiin oppoziitii wal harkisaa miree. Yeroo kana meetaal pileetiin kun negatiif chaarjii yeroo ta'u alfaan ammoo itti maal ta'e biindi ta'e jechuudha difleekted ta'e. Yeroo kana poozitiif chaarjii qabeenyu alfaan. Alfaan maali? Positive charge jechuudha. Called alpha particle. They have mass of about 4 times that of hydrogen atom. In the charge twice the magnitude of electron. They are identical to helium nuclei. Alphaan kun alpha particle kun 4 times maasiin isaadha afuriin haayidroojinii caalaa jechuudha. Afuriin haayidroojinii caalaa. Chaarjiin isaa immoo lamaan caalaa. Kana jechuun afur lama chaarjiidhaan yeroo caalu maas nambarii atoomik nambariidhaan jechuudha. Inni kun eenyu? Hiiliyeemii jechuudha. Hiiliyeemiidhaa wajjin wal fakkaataa jechuudha. Chaarjii maagneetiidiin lamaan caalaa. Maasiin isaa immoo meeqaan caalaa? Afuriin caalaa jechuudha. Beettaarii. Beettaa paartikil jedhama akkasumas. Beettaa paartikil are electron come from inside of nucleus in the deflected by negative charge plate. Beettaan ammoo elektiroonii nucleusii keessaa kan dhufudha. Akkasumas kan jallatu gara negatiivitti gad jallataa jechuudha. Inni kana jechuun negatiivitti jallate jechuun inni kun negatiividha jechuudha. Chaarjiin isaadha. Gara maaliif jallataree? Gara poozitiivitti jallataa. Akkuma asirra mul'atutti meetaal pileetiin poozitiif chaarjii, inni immoo negatiif chaarjiitti gad jallataa jechuudha. The third type of radioactivity radiation consists high energy ray called gamma ray. Gamma rayin energy guddaa qabata jechuudha. Radiation energy guddaa qabatu. They have no charge. Charge hin qabu. Chargii hin qabu. Tanaafi neutral direct deemee jechuudha osoo hin jallatin. Are not affected by external electric in the magnetic field. Magnetic field fi electric field dhaan maal hin ta'u? Affected hin ta'u jechuudha. Neutral. The discovery of nucleus. Thomas proposed a Plamp-Pending model for the atom in which electron and proton were randomly distributed in positive charge cloud like Plamp in a pending. Thomas Plamp-Pending model waan jedhamu maal godhee proposed godhee dhiyeessee atoomiin keessa elektiroonii fi pirootoonii jira. Yeroo kana randamalii chaarjiin ammoo poozitiif chaarjiin maal ta'a? Achi keessatti faca'ee argama. Amma akkuma asirra mul'atu kanatti maaltu jira? Atamii jira. Atamii kana ammoo kan marsee argamu poozitiif chaarjiidha. Poozitiif chaarjiin kun maal jedhama? Pending jedhama. Isa kana keessa ammoo kan faca'ee argamu jira chaarjiin randamalii faca'ee argamu eenyu? Elektiroonidha jechuudha. Isaan kun eenyu maal jennaani? Paalmii jennaan jechuudha. Paalmiin negatiif elektiroon, pendingiin poozitiividha jechuudha. In 1911 Ernest Rutherford worked with Thomas to test this model. Moodela kana test godhuudhaaf bara 1911 Ernest Rutherford Thomas wajjin moodela kana test godhe jechuudha. In Rutherford's experiment, positive charge particles were aimed at a thin sheet of gold foil. Rutherford experimentii Rutherford keessatti positive charge particlein maali? Thin gold foil kanarratti maal godhee itti ibsee jechuudha. Kana jechuun thin gold foilin isa kana isa biicaa jidduu kana thin gold foil jennaani isa kanarratti fuudhee
beam particle irratti ibsa jechuudha. Beam particle kun positive charge dha. Yeroo kana ifti yeroo tiifu deflect godhe jechuudha. Gamanas deflect godhe. Sababa maaliif deflect godhe? If the Thomas model were corrected, yoonifni yaadni Thomas san sirrii ta'e, the particle would travel in straight pass through the gold foil. Gold foil kana keessa directly dabaraa jechuudha particleen kun. Particleen asitti ibsine kun directly keessa dabaraa jechuudha. Osoo fi bindii takka hin qabaatin yoonifi yaadni modela Thomas sirrii ta'e. Rutherford was greatly surprised to find that some of particles were deflected as they passed through gold foil. A few particles were deflected so much that they went to back in opposite direction. Yeroon fi Rutherford itti ibsu baay'een isaanii keessa dabran jechuudha. Baay'een keessa dabran garuu muraasni isaanii opposite directionidha bindi ta'an. Akkuma asirra mul'atutti maal ta'anii muraasni isaanii bindi ta'an baay'een isaa keessa dabraa jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisaa? Amma akkuma asirra mul'atutti illee atomii jira. Atomii kana keessa maal akka jiru ilaaluudhaaf asii ifaatti ibsi. Yeroo ifaatti ibsu kaan akkanatti dabraa, kaan akka dabraa. As keessa amma nikulasiin tun ni jirti yaadnu. Nikulasiin xiqqoon takka jirti. Isiin tun positive prootonii fi niwutiroonii qabdi. Prootoniin positive charge dha. Innillee kan ibse positive charge. Yeroo positive charge fi positive chargein wal dhiiba malee wal harkisu. Sababa kanaaf yeroo itti ibsu ni dabra. Garuu immoo yeroo inni direct itti ibse nikulasii kanarra dhufu bindi ta'a jechuun ni jallata. Itti ibse bindi ni jallata jechuudha. Kun sababa maaliiti? Sababa iddoo xiqqoo nikulasiin jirtu tanaati jechuudha. Waan sanirraa fi atoomiin tun maali? Duwwaadha jechuudha. Impitiidha jechuudha. Impitiidha laayitiin keessa dabra jechuudha. Laayitiin keessa dabra. Deflect particuloota jechuudha kun. Akkuma asirra mul'atutti deflector particuloonni yeroo ishee nikulasirra dhufan ni jallatu jechuudha. Yeroo fi nikulasirra dhufe. Undeflected particle ammoo warra osoo bindi hin ta'in hin jallatin directly dabre kanaa jechuudha. Isaan kun nikulasitti hin dhufne jechuudha. Sababa kanaaf atomii keessa nikulasiin akka jiraatu baruu dandeenya jechuudha. Inni kun partikilii piece of golditi. Piece of gold irratti dalagamee inni kun ammoo magnified view of a particle pass through in the begin deflected by nuclei. Sababa nikulasiitiin warroota bindi ta'edha jechuudha. Why did the most of alpha particle pass through the foil and deflect? Osoo ni fi deflected hin ta'in alpha particle baay'ee maaliif keessa dabran? Wanni isaan keessa dabraniif nikulasii xiqqaatu amma atomii denneemi. Atomii kana keessa nikulasii jira. Nikulasiin kun prootonii fi niwutiroonii qaban. Yeroo kana baay'een isaa keessa dabran. Maaliif baay'een isaa osoo ni fi deflected hin ta'in maaliif dabran? Wanni dabraniif nikulasitti hin dhufne jechuudha. Nikulasiitu iddoo duwwaan jiraachuu agarsiisa jechuudha as keessa. Atomii kana keessa impitiin jiraachuu agarsiisa. Dabruun isaa kun. Inni lammaffaa immoo why did only a small fraction of alpha particle show slightly deflection? Maaliif muraasni isaanii yoo dabre? Muraasni isaanii immoo wanni dabreef sababa small nikulasiin jirtuuf, sababa weight density waan qabduuf nikulasiin akkasumas positive charge waan taateef nikulasiin waan kana taateef positive charge irraa bindi ta'a jechuudha. Why didn't all alpha particle bounce at angle of 180 degree 180 maaliif
baawunsi hin taane alfaa paartikiliin kun. Amma asirratti atamii jira. Atamii kana keessa niikulasii jira. Niikulasii kana keessa pirootoonii fi niwutiroonii jira. Pozitiiv chaarjii jechuudha. Yeroo nuyi ifaatti ibsinu kallattii garaagararraa ammas yeroo itti ibsinu akkana gad jallataa. Yeroo ifti asitti dhufu akkana ol jallataa. Yeroo asii kana dhufu akkana jallataa. Kana jechuun kallattii garaagararraa yeroo itti ifu kallattii garaagaraa deemaa jechuudha. Yoo ammoo direct akkatti irratti ibsine direct jecha directii firras deebi'uu ni danda'a jechuudha. Parsantii 180 deebi'uu ni danda'a jechuudha yoo nuyi direction isaa sirrii ta'e. Inni based on the finding of Rutherford experiment in what is conclusion about isaa lalaadha. 1.3.3 discover of neutron. Argannoo neutronii. The neutron was also discovered by alpha particle scattering experiment. Alpha partikiloota addaan bittinnee facaasuudhaan bittinneessuudhaan yaalii saniin argachuu dandeenya jechuudha. Eenyu neutronii. When beryllium metal is irradiated with alpha ray, strongly penetrating radiation is obtained from the metal. Yeroonii fi beryllium kun irradiated ta'e alpha ray'dhaan yeroo irradiated ta'e strongly penetrating radiation jechuun carallaan humna cimaadhaan maal ta'a meetaalii kana keessa seenaa jechuudha. Bara 1932 British scientists, 1932 the British physicist James Chadwick, 1891 up to 1974 showed that this penetrating radiation consists of neutral particle called neutron. British physicist James Chadwick namni jedhamu bara 1990 hanga 1890 hanga 1974 kan jiraate ni agarsiise. Raadiyeeshiniin kun daayirektii niwutiraalii ta'e niwutiroonii paartikilii keessa seenuu isaadha agarsiisuudhaan maal jedhame niwutirooniidha jedhame jechuudha. Kana jechuun yeroo inni itti ibsu niwutiraal paartikilii keessa maal ta'e ni seene jechuudha. Penetrating ta'e. Yeroo kana maal jedhame niwutiroon. The neutron is nuclear particle having a mass almost identical to that of protein but with no electrical charge. Neutroniin nuclear particle maasii qabudha. Maasiin isaa kan prootoonii wajjin wal fakkaata. Garuu immoo no electrical charge miti jechuudha. The mass of neutroniin takka tuqaa 6.7493 times 10 maasiin neutroniin 1.67493 times 10 power of 27 kilograamidha jechuudha. When this is about 1840 times the mass of electron. Mass of electron irra 1840 caalaa jechuudha. Mass of electron. Kana jechuun mass of neutron yeroonii fi 10 the power of minus 27 yeroo ta'u kan electron immoo 10 the power of minus 31 dha jechuudha. Kana jechuun 1840 electroniin neutronii kana caalaa jechuudha. Mata dureen keenya har'aa as dhaabbata. Chaanaala keenya akka hordoftan barnoota illee walitti dhaabnee akka isinii xumurru abdii qabna. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Bye.